Fuudhuu barbaada ture. Viidiyoo guyyaa darbee Saa'idii wajjin hojjetan gubbaarratti wabiinii na fuudhuudhaaf jaarsa ergateen didee jette. Ani baay'ee jaalala kee keessaa dhiisee ani si dhiisee tolee jedhee piraankiidha jettan piraankii ishee hojjedheetii sana booda baay'ee jaalala kee keessaa isaan barbaadan aan jette. Ani yoon jiraadhe rakkoo qabaa. Jireenya kee yoo na dhiifteeti maal rakkoo qabaati? Meeqa diigdaati? Jireenya nama meeqa diigdaati? Ani hoomisi jireenya kee irratti ani maaliin godha? Jamal jireenya kee irratti maaliin godha? Jalqabammoo ምን ማለት ነው? ያንተ ህይወት ውስጥ ምን እሰራለሁ? እኮ ለምን ታወሪያለሽ ነው? ለምን እንደዛ ብለሽ ታወሪያለሽ? እውነት አሳከኝ። ያማል ምን ነው የምታወራው? እኔ እኮ ጅሬኝ ከየ በደ ጅራም አዩ ጭራሽ ስቃለሽ አንተ እኔን አጥፍተሃል እኮ አይደለም ኖ ኖ ወይ አይደለም እኔ ለዛም ከሆነ ማለት ነው ቅርታ ጠይቄሻለሁ እኮ አዩ እኔ ለንጋር ደግሞ እውነታ ነው ይሄ ነገር ሆና ሳይሌ ሆን ዱበዴሌ ኩም ወንተ ዱጋ ወንተ ለፈረጅሩዳ ነንሶቤ ቆይ ከነማ ቆፈነትም ነንሶቤ አትጃርሰን እርግኔ ሲፉዱን በርባደ ጀተነትንኝ አይ ኢሰሚቲ ሳይዶ ነው ህሪያኪ ሳይዶ ወጅን ጉደን ዋባይ ወጅን ደበርሲን ዋን ሄዱ ወጅን አርግን ከናፉ አንተ ዱጋ ጅሩሙ ወንተ ለፈረጅሩሙ ቤኩ ቀብ ማልቱ አዲ ዋይ ጅሬኛ ከ እንዱበተቶቲ ጭዳ ቆጴፈቹዳ ምቲ ከንደምተነት ዋይ ጭለከ አኒሞ ጭደስ ሶባው ካን ወንተ ዶከታ ከሰ ሰይኑን በርባዝ ዋንጅሩ ወንተ ሁንዳትሜ ዋንጅሩ ነብረ ወንተ ጅሩ ሁንዳትሜ ሰይኑን ቀብ ማ ጅሬኛ ዱንፋ ከንጅሩ ኢሰሚቲ የሮ ብራሃ ደገው ሳቲ ብራቲ ታደገው አቲ ቆአፋቹ አቲ እኒ ጀልቀበ ፉዴራ አላበዛም እንዴ ጭራሽ ቤት የጠራኝ ልጨቀጭቀኝ ነው እንዴ Yoolubbuun jiraatan ganaa waan baay'ee argu jedha Oromoon yeroo mammaa ko ashama harka fuudhe kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliif tuub nageenya waaqayyo bakka jetteetti isin afaa baay'atu nuti jira galata waaqayyo egaa arras viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra akkasuma warroonni mana waliif tuub faarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan maatii keenyatti makama warroonni immoo hanga ammaan waliin turtan gaa turtiin keessan anga dhumaatti waliin haa ta'u siniin jenna egaa ka guyyaa rakkuma kin jalqaba roo kan seensarratti agartan gaa wabii Saayidoo fi akkasuma ayyuu jidduutti waan adeemsifamaa jiru waan ilaalluudha wajjumaan ga waan ajaa'ibaati inni kun yani akka dhuunfaa kiyyaatitti kanan ilaalu diraamaadha yookaan immoo fakkeessudha jedheeni malee jireenya dhugaadha yookaan immoo laayivii dhugaadha jedhee hin amanuu jechuudha guutumaan guututti egaa ka akkuma agartan kinoo video guyyaa afur kan I think afur guyyaa shan dura hojjetame irratti ayyuuni akka wabii waliin wal jiraachaa turanii Saayidoon yeroo dhimma sargiitiif video hojjetanii Saayidootti dubbattee turte wabiini nani na waliin ture yookaan immoo wajjin ture nan dide malee jette saatii sanitti Saayidoon ilaaltanii jiraattanii hedduu saarifatee kaameeraa duubatti immoo wabiidhaan walitti bu'anii jechuudha egaa asirratti gaa dogongorri eessa jira ayyuu fi wabii jidduu jira moo Saayidoodha jidduu jira hoo jenne gaa kuni ifumaan ifatti jechuudha yeroo tokko yoon hubadhee ilaalu du'aayii yookaan immoo kadhannaa Sumayyaatitu dhagaye jedheen yaada sababni isaa ishiin garaa ishee qulqulluudhaan abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee hojiidhaaf gaggeessite inni as gara Itoophiyaatti dhufee diraamaa hojjechaa jira jechuudha akkasumas immoo shin guyyaa tokko yeroo viidiyoo hojjettu viidiyoo Sumayyaa yoo ilaaltanii guyyaa tokko haala miiratiin miira qabuudhaan guyyaa tokko baatee dubbattee yookaan immoo waan hamaa dubbattee hin beektu nama baay'ee obsa qabduudha egaa ka gara viidiyoo kiyyaatti hoon deebi'ee akkuma agartanii viidiyoo kanarratti wabiini akka maaliif dubbatte waliin jiraachuu keenya akka nu ani si gaafadhe si fuudha siin jedhee maaliif Saayidootti himtee riyaa kiyyaan adda na baastee jedha kunigaa wanti adeemsifamaa jiru diraamadha akkuma siniin jedha yookaan immoo fakkeessudha rakkoo kan qabu akka dhuunfaa kiyyaatitti Saayidoo osoo hin taane ayyuu fi wabiidha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi ani intala dubartii ta'e murteessu intalli ayyuu jedhamtu tuni dhaaban qabdu akka bubbeeti asis namni tokko dhaabatee ilaalu namni tokko jireenya isaa keessatti wanta murteessu tokko dura itti yaadudha dhaabatee yaadu yookaan immoo dhaabatee murteessu qaba ture sababni isaa micayyoon tuni erga mucaa kana wajjin turte wabii fi Saayidoon hiriyoota erga jarri kun hiriyaa ta'e akkamitti jala isa wasiin osoo jirtu Saayidoo deemtee to prankiin son irraa hafee nafuutu malee jettee yookaan
pirankii ta'eeyyuu yookaan barakiinan dhuga jetti yookaan ofan ajjeesa baharatti deemeetti fiilmii kana hunda hojjechaa turte wabii wajjin akka jirtu osoo beektu kuni badiishiiti. Kanarraa immoo inni tokkoffaa badii kan qabu wabiidha. Inni micayyoo tana jaalate. Saidoon hiriyaa isaa yeroo ijoollummaati wanna gaariif yaraa waliin dabarsan akkasuma viidiyoo kanallee akka hojjetu Saidoo kan kakaase yookaan kan gorse wabiidha. Osoo micayyoo tana jaalatee jiru jireenya Sumayyaa fi Saidoo gidduu seenee diiguudhaaf kan xaare yookaan immoo kan yaalii godhee wabiidha jechuudha. Sababni isaa osoo ishee jaalatee jiru osuma beeku piraankii akka irratti hojjetu faayidaa Saidoo irraa argachuuf moo wanta Saidoo irratti jaarsi murteessu sa'aatii sanitti yeroo argitanii turtanii torbee lama booda viidiyoo hojjetame qarshii 600 yeroo murtaa'e fudhadhu wayin godhatta fudhadhu ayyuu jechaani ture jechuudha. Maaliif tarii faayidaa Saidoo irraa barbaadeeti ta'a jechuudha sa'aatii sanitti. Na wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha dhugaa dubbachuudha fi Saidoon wanti itti ilaalamu yookaan immoo badii inni qaba jedhee amma nu badhetti hin jiru. Sababni isaa micayyoon tuni piraankiirraan kan kaate na fuudhu malee lubbuu ishee balleessurra haadha manaatti yamsisee fuudhuu barbaadaa jedhe. Wabiin immoo osoo beekuu gara wabiititti immoo inni hiriyaa wajjin guddanne haadha manaasaa yookaan hiriyaasaa jaalatu ana akkamitti dabarsee naaf kennaa osoo ana ta'e maaliif na dhoksite akkaayyuu gaafatte jedhee walitti bu'insi isaanii kana. So gabaabumatti jarri lamaan dubbiin jara lamaanii Ayyuu fi Saidoo dhiifamaa Ayyuu fi wabii fiilmidha jechuudha. Jarri lamaan wanta waliin qabantu jira akkuma jaalalaa Saidoo irratti waan hojjechuu barbaadan tu jira malee amma walii ishiin Saidoo tole jedheeni Saidootti heerumuu barbaannan wabii kaadde malee dura walii galteetu jira. Walii galtee Saidoo irratti waa hojjechuu barbaadan ammas gara viidiyoo gara dhumaatitti hin hubattu jedhee yaada. Atii fi Saidoo yoo sargii waliin godhattanii ani wabii miti ani ilma dhiiraa miti yoo isin lamaan sargii waliin godhattanii jedha wabiin jechuudha. Maaliif tarii wanta inni yaaduun tasaakkaanee fi wanta inni yaade hin milkoofneef jechuudha. Kana jechuun gaa faayidaa isaatii birri 600 san irratti faayidaa Saidoo irra isaatii sanitti waan barbaadeef isheen immoo birrii sanis birri takkaayyuun fedhu Saidoon barbaade jettee waan qormaata hedduu dabarsiteef sana sanii fi mee maraafuu viidiyoo gara dhumaatti walumaan ilaalla walumaan hubanna jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi diraamaa hedduudha kun diraamaa waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Namni kamuyyuu barumsa guddaa viidiyoo kanarraa hubachuu qaba yookaan immoo barumsa guddaa viidiyoo kanarraa argachuu qaba jedhee yaadaan. Sababni isaa hiriyaa gantuu akkanaa hiriyaa nama jala garagaree nama kaadu hiriyaa namarraa nyaatee garagaree nama nyaatu rabbiin isinirraa haa qabu rabbiin hunduma namaatirraa haa qabu. Wabiin kuni Saidoo garagaree nyaate jechuun hin danda'ama. Saidoon garaa qulqullummaa isaa piraankii kana gaafa dhufu piraankii kana hojjetanii wabiidha piraankii kana keessa kan jiru. Wabiitu piraankii Ayyuu goona jedheetti dubbate malee Saidoon iqqidii akkanaan qabu. Maaliif yeroo hedduu viidiyoo irratti dubbatee ture. Kaleessa zeeroo wallolanii araaraman dubbatee ture. Viidiyoo akka hojjedhu akka micootana piraankii godhu kan na godhe si lakkaa haadha manaa ta'e piraankii na goosistaa jedhee ture Saidoon yoo viidiyoo dhaggeeffattanii jiraattan jechuudha. Kana waan ta'eef hiriyaa akkeessayyuu hiriyaa dhiiraa keessayyuu hiriyaa akka wabii rabbiin namarraa haa qabu. Xawalwaallee akkanaa inni wabii jaalatee oduma jiru yookaan miidhaa wayiitiif yookaan immoo faayidaa wayiitiif Saidoo irraa argachuuf Saidoo fi wabiin karaa isaa wal fudhatan yookaan immoo karaa isaa wal qunnamaniin barbaadaa ture jechuudha. Kun immoo dhuma kanarratti jireenya hundumaayyuu diigee jira jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa gochuun gaarii miti. Hin barbaachisu hiriyaa akkana rabbii isinirraa haa qabu. Dhugaa dubbachuudha. Dubbachumaafuu inni ulfaata xiqqoo namatti ulfaata. Sababni isaa hiriyaan keessan nama ofii keessanii jaalattan tokko yookaan immoo Saidootu baasetoo anatu jaalatee ture garuu na diddeeyyu yookaan immoo waan na diddeef ana ati fuudhi yoo jedhee rakkoon qabu maaliif hiriyaadha. Namni tokko erga diddee arra garuu ofiisaati osoo wajjin jiru wal dhiisanii yookaan jaalala isaanii addaan fageessanii osoo hin taane osoo wajjin jiraataniyyuu karaa piraankii kana seenan isheen Saidoo irraa fuudhuu dadhabdee jechuudha.
kanaaf baay'ee ulfaata dhugaa jireenya akkanaa hiriyummaa akkanaa hiriyoota akkanaati irraa rabbi sinaa eegu wanta akkanaa jireenya namaatis hin diigaa hamma lubbuu darbuu amma lubbuu dabarsuutitti waan ga'uudha jechuudha kun amma fakkeenyaaf akka wabiin jedhutti ati maal gootaa gaafa san dubbatte ani dubbadhe jireenya obsee dhiiseera ati maal gootaa dubbatte obboleessi keenya eeggachaa jira asfaaltii irratti nama na eegsisaa jira jireenyi kee diigame ani jiraachuu dadhabamaa jira na sodaachisaa jiru natti dheekkamaa jiru jedha wabiin yeroo dubbatu ishin immoo nu waa wajjin guddanneef boru Saidoon dhaga'uu hin dhiisu kanaafan dubbadhee jedha kanaaf akka waliigalaatitti ani badiidha jedhee to'anan badiitti murteessu jara kana lamaanii jechuudha. Saidoon pranking godhama dhimma hojii isaatiif dhimma daldala YouTube isaatiif hojjete malee ayyuu fuudhee dheettee yammatee itti qadatee natti fakkaatu gaafa pranking kun ta'u prankii kana keessa kan jiru mata dureen wabiidha jechuudha wabiin immoo garaan hirshoo qabu taazama nama ngatu jedha Oromoon yeroo mammaaku garaa kana keessa ayyuu osoo qabu maaltu ta'a laata yookaan ishiin birrii kana nyaattee fayyadamna yookaan immoo isa jaalatti jedhee keessatti hammeessa yookaan immoo kana keessatti yaadeeti jechuudha gara sana kan dhaqee maraafuu wanta akkanaa gaarii miti aga dhumaatitti gaaf viidiyoo gara dhumaatitti hin dhaggeeffattu viidiyoo kiyya hanga dhumaa ilaala subscribe like share gochuudhas maatii nuu ta'a gara ittaanutti gaa yoo rabbii jedhe immoo hojii mataa keenyatiin hin dhufna nu jajjabeessaa please subscribe godhaa like godhaa viidiyoo share godhaa akkasuma sinin jedha kabajamtoota hordoftoota waliiftu hiriyoonni akkanaa gaa hirummaa akkanaa tirra hiriyoomma malee iyyuu hafuutu caala hiriyaa akkanaatis hiriyaa irra nama wajjin nyaatee hiriyaa nama wajjin nyaatee ta'u boru nama nyaatu namarraa haa qabu sababni isaa hiriyaa jechuun waadadha qaaliidha amaanadha wanta baay'eedha wabiin garuu isa hundumaarra kaadee Saidoo jala garagare jechuudha hirummaan akkanaa yaa hafuu dhugaa dubbachuudha yoo ta'e kanaaf ka viidiyoo keenyaan gadhumaa daawwadhaa subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'a siniin jennaa galatoomaa turtii gaarii siniif haa ta'u. Usta obboleessa kee immoo darbee Saidoon rakkoon qabu tole weel siyaafuu dhunni sentanii jedheera dhimma isaa keessaa ba'ee jiran dhimma keessan keessaa jechuudha obboleessi kan keessatti na eeggachuu jiran karaa gubbaa irratti nama natti biteetiin eeguu jiran ayyu come on ayyu tasgabbaa ayyu yeroo hunda situ haasaa humna qabdaati kophee baafatta kaballaadhaan namatti deemta isa miti amma dubbiin ijoon jechuudha ati waan barbaadde gochuu dandeessa otoon si tuqeessa akkan woknii buunan beekan እንደምታሰራ ቃል ለዛ ነው እጄን ሰብስቤ የምቀመጠው ስዝችብኝ ምን ስታረገኝ እኔ ለማምታት እንትን ስትይ ማለት ነው ስትወራጭ ይኸውልሽ አዩ ጅሬኛ ኮቱ በዱ ደማጅራ አኒ ወንቲን አኒ በርባዱ ለምንድነው ዋን ከነካን አቲ ዱበቴ ፊ ይሰብረ ደቅጤ ማፎዴሲቴ ኩን ደጋሙን ይሳኖር ማሊፍ ጀ Saidoo jin ansi jenne ganda keenyatti ganda kanatti waliin guddan akkaati jaarsa ergite immoo ummanni hin beeka ummanni ganda kana hin beeka booddee deemanii taasawun isaan oolu beekuun isaan oolu gaafa san maal jechuun nan soba maaliin godha gaafa san ayyu kan isa bar xumurree bar kamoon sobee seenuun qabaan jedhe isa miti isa kooti xumuratu dandeessu turte otoo waa'ee koo naasa'in otoo maqaa koon kaasiini dhimma keessan achitti xumuratu dandeessu maaliif bakka የሰፈር ሰው ያውቃል አንተ ሽማግሌ እኮ ያውቁት እኔ ጉዳይ አይደለም እኔ አያገባኝም እሱ በኋላ ሰይዶ ነገር ከኔ አፍ ነው እንጂ መስማት ያለበት ከሌላ ሰው አፍ መስማት የለበትም አፋን ለማብራና ጠገውን ቀብ ጅሬኛ ከቲ ያዴት ይችላል አመስ ጅሬኛ ከያከም በኔ ፈችው ከናፉ ጅሬኛ ኮበለስ ተሚቲ አዩ የኔን ህይወት አበላሽተሻል አይደል የኔ ላይፍ ተበላሽቷል አይደል ልታስገድኝ ነው አይደል ሊመቱኝ ነው አይደል አዩ ይሄ ሰርግ ከተሳካ እኔ ወቢ አሊ አይደለም እኔ ሙባረክ አይደለም ማልፍዳ ጅሬኛ ከሰን በለስ አትጅሩኮ አትጢራ አንተ ወንድና የኔን ህይወት አበላሽ አንተ እኔ ጅሩኮ ወርባዴ ጅራቾ ወርባዴ ጅሩኮ ከሰን ባት እሺ እንደዛ ነው አከሲ አንተ ወንድና እስቲ አንተ ጫፌን ንካኝ የኔ ሴትነት ያንተ ወንድነት ይገርስ እንዳነካኝ ጫፌን ወቢ ወይኔ ግሬ ወላሂ ግሬ ወይኔ አዛያለሁ ሳይድ ለምን ነው እንደምታደርግ አለ አሁን በህይወት አትኖራትም ወንድሞች አሉሽ
Okay.